Asuma harka fuula hordoftoota siyaasatti jarraa jirtu bakka jirtutti nageenya waaqessuuf hawaayatu ergaan gara biyyaa galee wantoota gibbii keessatti dhaabe itti gammade keessa muraasa har'a kan asitti argisiisu ta'a jechuudha. Egaa jireenyi biyya ormaa kanuma ormaati kan ofiiti jechuudha. Qe'eenis abbaadhaan bareeddi waan fedhes yoo ta'e jechuudha kan akka abbaa ga'uun jiru. Akkuma asitti argitan inni kun raafudha jechuudha. Ji'a lamaan guutuu garuu baay'ee tokko gurguddateetii jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti nyaataaf gahee jira. Inni kun immoo shankoora jechuudha. Shankoorri illee erguman as galii hin dhaabe qallaalii kanan baay'anne jechuudha. Firee tokkichaan dhaabee garuu hanganaadha kan inni baay'ate jechuudha. Yaa hundum dafee guddateeyyuu tokkichi meeqa qabaseetanii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jechuudha. Inni kun shankooraa jechuudha. Erguman galiin dhaabe kunniin immoo ajjisaara moo maal waan akkasii wantoota jedhanidha. Qeexamaa dhaaf kan oolu jechuudha. Yeroo ayyaana kan afamanidha jechuudha. Shankoorri kun immoo gabarana nyaachisuu danda'a jechuudha. Yaa qixaliin isaa hangana dhedheeratee jira. Kan itti aanee jiru immoo qeexamaadha. Cinaa sanarra immoo timaatimiidha jechuudha. Timaatimiiwwan kanneen meeshumatti naqeetan meeshaa keessaa galabbatee deebi'ee suuraa kana dhaabe jechuudha. Habaaba'ee jira amma gara buusuutti deemateedha kan jiru. Innaas garanatti illee shankoora jechuudha. Kattinni baay'atu hundeen isaa baay'ee tokko baay'ata. Ani tokkoon dhaabee garuu dura jalaan dhalaatidha kan deemu jechuudha. Kan duratti sun gara firii 11ti. Kunillee akkasumatti baay'ateetidha kan margee jiru jechuudha. Wanti xiqqoon hoggaa dhaabamte shankoorri baay'ee baay'ata jechuudha. Gibbii ofii keessatti waan tokko yoo dhaabanii gaafa guddatee argan immoo baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Argan biyya galee naannoo ji'a 5ti. Yeroon ani gara biyyaa galu garuu birraa ture. Yaa bishaan nan guddise shankooraawwan jechuudha. Zuuraasaa aramaawwan garagaraati. Isa baala kan abbaan beektan koomentii irratti naa barreessaa. Shaayidhaan dhugamamoo waan akkasii jedhani. Inni kun illee jechuudha. Waan xiqqoo itan dhaabe garuu wantoota birraa keessa dhaabbate akka xinna farra'ee baay'ate jechuudha. Asittis kuni maal akka ta'e namni wallaaltan hin jiru. Gurguddataa jira kan jiru jechuudha. Yeroo baay'ee wanti tokko dhaabbatee yoo namaaf biqilee argame des nama jedha jechuudha. Yoo badi nama aarsa malee. Inni kuni buna jechuudha. Guddatee kana fakkaata jechuudha. Ji'oota muraasa keessatti xiqqii kanallee hin jira jechuudha. Baalantaan hin taane wantoota nama fayyadu dhaabanii baay'ee tokko nama gargaara jechuudha. Akkasumas immoo koobaadha kuni. Koobaa kana ergan bakka biraatiin buqqisee iddoo kana dhaabe garuu osoo hin badin qabatee jira. Jalatti immoo shunkurtii goomana boqqolloo faatu jira jechuudha. As keessatti wantoota garagaraa shunkurtiin illee haala bareedaadhaan qabate shunkurtii godhachaa jira jalatti jechuudha. Kana fakkaata shunkurtii diimaa jechuudha. Biyya ormaatii deebi'anii gaafa biyya ofii keessatti waan akkanaa godhataa deeman namatti tola, nama gammachiisa. Inni kun immoo muuziidha. Muuziin illee baay'ee guddateetii jira jechuudha. Erguman gaarii dhaabee muuzii kanallee erga galii wantoota dhaabbatanidha jechuudha. Kuni achirraan kana ficinaatti immoo geeshoowwan jira. Dhawaata keessa immoo dhaabaa baay'isaa yoo deeman baay'ee bareedadha. Asitti inni kun geeshoodha. Geeshoon illee baay'achaatidha kan deemu. Xiqqootti akka yoo dhaaban baay'achaa deemti keessattuu yoo irraa muranii. Akkatti inni jalaan baay'atee jira jechuudha. Geeshoon
irraa hin mureen ture jechuudha. Ji'oota muraasa keessatti akkanatti baay'ate garanattis geeshoodha kan jiru jechuudha. Yaa gibbiin tiyya xiqqoos taatu xiqquma san keessatti wantoota hedduu kanan dhaabee jechuudha. Innaa kana fakkaata geeshoonis gurguddateetii jira jechuudha. Innaa kana galata waaqayyoo biyya ormaatii dhufanii qarshiin nama sun balaa irraa ta'een waan tokkorra oolanii yoo argan immoo hedduu nama gammachiisa. Kunneen immoo qeexamaadha. Qeexama zambaabaa moo maal jedhanii misas jechuudha. Yaa afaadhaaf ni ta'a yeroo ayyaana geeshoonis akkatti guddattee jirti. Yaa gabaarratti hojii birrii 50 baatee geeshoon madamne jechuudha. Garanatti immoo timaatimiin kun erga dhaabbatee ji'a hin guunne garuu habaaba'aati kan jiru jechuudha. Timaatimuma nyaatamuun aayilaandii murii keessatti naqee achirraa immoo fuudhee garanatti dhaabee jechuudha. Qabatee jira. Itti aansee immoo xeenaddaamidha. Xeenaddaaminis qabattee jirti. Erguman dhufee hin dhaabee yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Naannoo yoo ergan galee hin turre kun immoo toositti sigaa maxabashaadha qabatee jirannis. Innaa kana fakkaata jireenyi biyya ofii keessatti sin ulfaata kan jedhamu. Tooftaraan yoo jiraate namni wanti namatti ulfaatu hin jiru. Asitti immoo timaatimiidha xiqqoo harkaa diimatte garuu buusatiidha kan jirtu jechuudha. Asitti kan ofiree qabdi buusuu eegalee jira jechuudha. Gimmaashni narraa naansee goommanni baay'ee guddiidha gabaarratti jechuudha. Boqqolloonis kana fakkaata. Boqqolloo keessa goommana facaase garuu goommanni harkaa qaccacee kan gargar ta'e mootu qabateetii jira jechuudha. Qeexamaan kunillee baay'ee bareeda yeroo gosa shittaa qaba. Maqaa qaba qaruu maqaa sana labade malee. Asitti sigaa maxabashaadha garuu qaqqabateetii jira. Innaa kana fakkaata galata waaqayyoo waan hundaafuu warroonni biyya ormaas jirtan galtanii inni dadhabbii biyya ormaa keessatti turtii biyya ormaa keessatti ture keessa gaafa galee kana argu baay'ee tokko natti gammada jechuudha. Qarshiin hojjedhe sun jalaa hin baraa ta'ini isheen ton kafilii kireeffamtuudha.